Ya shamarran biyya tokkaa barnootatti. Egaa bidoo humnaan barnootaan batti ajabaan nu barree barsiisutti. Beeksisam barattoonni kutaa 8ffaa xumurtanii gara kutaa 9ffaatti dabartan hundaaf baga sadarkaa tokkoffaa gammachuudhaan xumurtanii gara sadarkaa 2ffaatti dabartan isiniin jecha guyyaan galmee bara barnoota 2018 hagayya 12 kaasee hanga guyyaa 20tti ta'u manni barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaa kabajaadhaan isin beeksisam. Ya shamarran biyya tokkaa barnootatti. Egaa bidoo humnaan barnootaan batti ajabaan nu barree barsiisutti. Yaadachiisam manni barnoota sadarkaa tokkoffaa torban mana barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaatti kutaa 8ffaa yeroo xumurtan gara kutaa 9ffaa mana barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaatti barattoota keessan barsiiftan hundinuu akkasumas barattoonni mana barnoota biraarraa mana barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaatti barachuu barbaadan hundaaf ergaa gammachuu manni barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaa waamicha obbolummaa isiniin ga'ee jira. Muradini jabaadhu barsiisa galanni kennuun seenaa keessi boonsaa. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Shalshaalim, mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Geerarum, mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Saqabbaa Warraam, mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Burqaa Tokkummaa, mana barnoota Warjii lammaffaa sadarkaa tokkoffaa Madarasaa magaalaa Barodaa, mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Barodaa, barattoota keessan gara mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Barodaatti warra kutaa 8 xumuran gara mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Barodaatti kutaa 9ffaa dhufanii akka galmaawan manni barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaa kabaja olaanaadhaan isin beeksisa. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha. Manni barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaa kottaa galmaawaa isiniin jenna. Ya shamarran biyya tokkaa barnootatti. Egaa bidoo humnaan barnootaan batti ajabaan nu barree barsiisutti. Hubachiisam barattoota kutaa 10 kaasee hanga kutaa 12tti jirtan hundaaf guyyaan galmee keessanii hagayya 20 takkarraa kaasee hanga qaammee 5tti ta'u manni barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Barodaa kabaja olaanaadhaan isin beeksisee jira. Ya shamarran biyya tokkaa barnootatti. Egaa bidoo humnaan barnootaan batti ajabaan nu barree barsiisutti.